ورنا بناكو النجال كبا منيكو وتوسدو باته جلقا مترينكو ورنا بناكو النجال كبا منيكو وتوسدو باته جلقا مترينكو Nako, situ bekam nako, ama galu sitai, arkam kacel kasatin, etigaba, tomako, tigaba tomako, etigaba, etigaba, tomako, etigaba. Maltuna nebisere anan isaguta biti Maltuna nebisere anan isaguta biti Ajadani wanta jedani agodani wanta godani inno gara koti arkana ragaba inno gara koti arkana ragaba Waljade baguniko baan rabunani arki waga koti gubanani rani patam saniru rindu kana Jesus nat kanera barita gina baye nafte tujru chaljachu baye nafte tujru chaljachu Hallelujah Udarutani Arke kesana jol kasadi me galata ratiga galata ratiga galata galata ratiga galata ratiga Sibala daya gofta Sibala Sibala jeda jeda galata ratiga galata ratiga Sibala daya gofta Sibala daya gofta Sibala daya gofta Boye Jalietu nandende sisu Hallelujah Udarudani nanda Makasiwa kesina Udarudani nanda Makasiwa kesina Alo sibiku sadu Tula galata koti Gurme sensib desa Wedu jajana koti Fudu kalma arsaku Fudu kalma arsaku Gadan nangeti Ulan sikaba 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 Amen Gadu magana Sutu magana Gadu maza Ale sipiku satu Tula galata koti Ale
kusaddu tulla gelatako beduma ano sibi kusaddu tulla gelatako beduma sa ano sibi kusaddu tulla gelatako bedisa ano sibi kusaddu tulla gelatako hudu kalmar sagu hudu kalmar sagu gedena keti hudu kalmar sagu hudu kalmar sagu geduma jere ulan sikaba geduma ulan sikaba gadi ገጀደጋ
ja'a Afrikaa sinaa dubbisi Maarqosi ati hojii ergamoota boqonnaa afur lakkoofsa 32 Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 amma 13 naa dubbisa. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoo fi yaada tokko turan. Isaan keessaa tokko illee qabeenya ofii qaba tureen kan kooti hin jenne. Qabeenyi isaan hundinuu kan walii isaanii ture. Ergamoonnis humna guddaa argisiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuus dhugaa ba'an. Ayyaana guddaas qabu turan. Homtunuu isaan keessaa waa dhabee hin rakkanne lafa yookiis mana warri qaban hundinuu gurguranii horii isaa fidan. Horiin isaan fidan ergamootatti kennan sunis adduma addaa fi akka isa barbaachisetti hin hirmaata ture. Warri Leewwii keessaa namni Yoosef jedhamu Qophiroositti kan dhalate tokko ture. Ergamoonni Barnaabaas jedhanii isa waaman. Kana jechuunis ilma jajjabeessaa jechuudha. Namichi kun araddaa qabu gurguree horii isaa fidee ergamootatti kenne. Waaqayyo si yaabisu dubbis Maarqosi. Ergasii immoo Yesuus bartoota 11 warra maaddiitti ta'anitti mul'atee warri isa du'aa ka'e kana argan yommuu isaanitti himan waan bartoonni kun hin amananiif amantii dhabina isaaniitii fi mata jabina isaaniitiif dheekkame. Inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaatti wangeela lallabaa. Namni amanee namni cuubames hin fayya. Namni hin amanne garuu itti hin faradama. Warra anatti amanan biratti milikkitoonni kun in argamu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun in argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota in baasu. Afaanota haaraadhaanis in dubbatu. Bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu. Harka isaanii warra dhukkubsatan irra in kaa'u. Isaanis in fayyu isaaniin jedhee. Ameen. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 amma 13. Akkas jedha. Hamma isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananiidha. Isaan kun Waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti hin dhalan. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Amantoota matooree jiru laalla. Maanni amantoonni daqiiqaa ni qabu xinnoo dheeraa ulfinni Waaqayyoof haa ta'u yeroo fudhatames ulfinni Waaqayyoof yeroo ta'udha. Baay'een sassan kanaafis. Amantoota jechi jedhu kuni kakuu moofaa keessatti baay'inaan hin argitan jecha kana. Kakuu haaraa keessatti argitu. Kakuu haaraa keessaa immoo eessatti argina gaafa jennu macaafa seenaa yookiin immoo macaafa ce'umsaa kan jedhamu hojii ergamootaa keessatti argina. Jechi amantoota jedhu kun eessaa baay'atee dhufe gaafa jennu amanaa jecha jedhu irraa dhufe. አማኞች ማለት አማኝ ከሚል ሰው በዝቶ ነው የመጣ። አማኝ አንድ ሰው ነው። አማኞች ማለት ነው ደግሞ ቲም ወይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ወይ ደግሞ ግሩፕ ማለት ነው። ጀቻ አማንቶት ጀዱኒ ኤሳር ኤኙ ለጋፈ ጀኑ አማንቶት ጀቹን ቁልቁሎት ጀቹ አማንቶት ጀቹን ኦፖሎት ጀቹ አማንቶት ጀቹን ቶኮ ጀቹ አማንቶት ጀቹ ጀኑ ኩን አከብቲ ሞከ ጋፈ ጀኑ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ወረ አማነን ጀቹ ለበረፈናስ አማኝ ማለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ ሰው ማለት ነው። ወይ ደግሞ አማኞች ማለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ ወይ ደግሞ ያመነ አንድ ላይ ደግሞ ያመኑ አማኞች ተብሎ ይጠራሉ። እኙት አማነን ጋፈ ጀኑ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪ አማነን ኩን አማንቶት ጀዳነ ዱካ አማንቶት አይዳጋ አማንቶት ዱላጋ ማለ ከከበን ማል ማለ ከፈካተን ይላሉ ገሩ ወር ጀዳ ወራ አማነን ጀዳነ ዮሐንስ በቆና ተቆስ ደነቃ ማርቆስ ይስነነቃ ወሪያነት ያመነን ኢላረከ ፈጣ ኤንዱሳን አማንቶተቹ ወራነት ያመነን ብራትስ ምልክቶን ይኩን ትንቤከም ኤኙ ብራት ቤከማ ምልክቱ ኩን ጋፈጀኑ አማንቶተ ብራት ቤከማ ምልክታ
fayyuun milikkita akkamii dhaggeeffadhaasin afaan haaraadhaan dubbachuun milikkita akkamii dhoksaa waaqarraa beekuun eessatti argama gaafa jennu amantoota biratti. Kanaaf amanaa jechuun gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amane isa wajjiniin kan jiraatu jechuudha. Amanuu jechuun afaan kakuu moofaatiin kooluu galuu jedha. Afaan kakuu moofaatiin kooluu galuu jedha. Kooluu galuu jedhame. Kooluu galuu jecha kana baay'ee yeroo ammaa kana fayyadamnu abboonni jecha kana beeku. Kooluu galuu jechuun warri gumaa sulultaa yookiin immoo salaalee keessaa yoo amiidhaan arsiitti baqatu. Wallaggaadhaa waa yoo balleessan baalee yookiin booranatti baqatu. Inni kun maal jechuudha gaafa jedhamu kooluu galtummaa jedhama. Kooluu galtummaa jedhama. Safarri ani itti dhaladhe biyyi keessaa biyya ani itti dhaladhe guumaa jedhama. Guumaa jechuun warra gumaatu baqatee achitti gala duub jedhama. Warra gumaa. Kanaaf isaan maal ta'an gaafa jedhamu kooluu galan jechuudha. Kooluu galan. Afaan kakuu moofaatiin amantoota yookiin immoo amanuu jechuun kun kooluu galuu jechuudha. Kooluu galuun aadaa koo kaleessaa dhiisee aadaa warra kanaa fudheera. Afaan koo kaleessaa dhiisee afaan warra kanaa fudheera. Uffata aadaa kooti kaleessaa dhiisee kan warra kanaa fudhadheera. Aadaa nyaata na hordofaa jiran maaliif achi ilaaltanii as ilaaltu? Aadaa kaleessaa dhiisee kan warra kanaa fudhadheera. Kooluu galuu jechuun of kennu jechuudha. Of kennu faarsaa lafuutamii jaamaadha. Nuyi waaqayyotti maal ta'a? Nuyi waaqayyotti kooluu galu. Amanuu jechuun maal jechuudha gaafa jennu kooluu galuu jechuun immoo jala of galchu jechuudha. Booji'amu jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Kanaaf iyyuu afaan kakuu moofaatiin amanuu jechi jedhu kun akka furri qulqulluun naa ibsutti kooluu galuu nama simbira jiruun amanteen taayidaanii. Amanaan maal fakkaata gaafa jennu Kiristoos Iyyasuusin ይመስላል። አማኝ ኢየሱስን ይመስላል። ምኑ ንግግሩ፣ ምኑ አካሄዱ፣ ምኑ መብላቱ፣ ምኑ አለባበሱ ማን አማኝ ኢየሱስን ሆኖ ኢየሱስን ተመስሎ ይኖራል። ብዙዎቻችን ቸርች እንመጣለን እኔ አማኝ ነን እንላለን። ግን የአማኝ መስፈርት አልሞላም። የክርስትና ለውጥ በእኛ ላይ የለም። ውስጣችን ስላልተለወጠ ፊታችን አልተለወጠ። ውስጣችን ስላልተቀየረ ልባችን ስላልተቀየረ አገር ቀየርን እንጂ ሰፈር ቀየርን እንጂ ልባችንና ማንነታችን አልተቀየረ። አዳምጡኝ በደንብ። አማኝ በሽታ ይዞ ሱካር ደም ግፊት ይዞ ይዞራል የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። በአማኞች በሽተኛ ይፈወሳል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አማኝ ትንቢት መስማት ሳይሆን ትንቢትን ለመናገር ቸርች ይመጣል። ነምኒ ጅጅረመ ዱጋ ቶኮ ጅጅረመ ነምኒ ፈይነ ዱጋ ቶኮ ፈይ ነምኒ ኤብቢፈሙ ዱጋ ቶኮ ኤብቢፈሙ አመናዳ መጫም ነርከ ኬሰ ጅሩ ላቦሎ ተኬ አመናዳ ነርከ ኬሰ መጫም ነንጅሩ ኢየሱስ ጌታ ነው። ፈይ ነመታይ ሞቱማ ወቆቲ ገሊቲ አን በጎንፎ ሙራዳ አሜን ጅራ ጅጅረሚቲ ኤርገሞታ ወጅን ክሩቤሊ ወጅን ሱራፌሊ ወጅን ሞቱማ ወቆ ኬሰ ፋርፈዱ አንሞ የሮሰነን አገልጋይ ተየቱንዳ ሲማ ወጅን አመና ተየ ኢየሱስን ፋርፈዱ ከናፍ እዩ አመንቶተ ጀቹን ነሞተ ጅጅረመን ጀቹ የተቀየሩ ነምኒ ቆሉ ገሉ ዱበደ ከና ዱረደ ደቤ ዱበደ ነምኒ ቆሉ ገሉ ፈተሳ ጅጅረቴ አፋንሳ ጅጅረቴ ከናፍ ነምኒ ጅጅረመ ጋበጀኑ ኢነመኒ ጋበጀኑ ተለወጠ ምን አይነት ነው? መንፈሳዊ ለውጥ ከሌለ አንድ ሰው አማኝ ማለት እንደኔ ከባድ ነው። መንፈሳዊ ለውጥ ማለት ከበሽታ ተፈውሶ ምስክርነት አይደለም። መንፈሳዊ ለውጥ ማለት ልባዊና አይምሮአዊ ለውጥ ማለት ነው። ያልተለወጠ ልብ ደግሞ እዛም ቃልቻ ተሸክሞ ቸርች ውስጥ ቃልቻ ተሸክሞ ይቀመጣል። ያልተለወጠ ልብ እዛም ከጥንቆላ ጋራ እዚህም ከጥንቆላ ጋራ ይቀመጣል። ምንም ፕላስቲክ ምንም ይቃጠላል እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። የተለወጠ ሰው ግን እዛም ቃልቻ ነቃጥሎ እዚህም ቃልቻ ነቃጥሎ ከፍ ብሎ ይኖራል። ነገኝ ይሰካል። ነምኒ ጅጅረምኔ አትንትስ ከሌሰስ ቃልቻ ባታ አስንትስ አልባጅ ጅጅረት መኔ ቃልቻ ባቴታ አትንትስ ጥንቆላ ባቴታ አስንትሞ ሞደርን ጥንቆላ ባቴ ወልዳ ከሰታ ሞደርን ጥንቆላ ጅራ ጠንቃይ አመዮ ሜቹ ማልጀቹ ረጋፈ ጀኑ ፈኬሴታ ወልዳ ከስ ኡፈትን ንፈት ጠንቃይ ዱረቶችታ ቬሰበታሳ ጠንቃይ ዱረቶችታ ከንሰሚለሳ ጠንቃይ ዱረቶችታ ጉቱማን ነቡማሳ አዱኛ ሴተና ቀበሜቱ ሴተና ባቴ ወልዳና ቡና ጠጡ ይንቀልነቴ እንፉርደቴ ናና ማለ ጅጅረመ ፊዱዳፍ ኤብፈመ ኤብሱዳፍ ፈይሱዳፍ ገርጋሩዳፍ ኢፌ ኢብሱዳፍ ይነዴ ማ ያልተለወጠ ክርስቲያን አማኝ
በኢየሱስ አምኖ የተለወጠ ሰው ማለት የተለወጠ የሚለወጥ ደግሞ ልብስ አይደለም አፍንጫ ጥርስ ይሆናል ጥርስ ደግሞ አፍንጫ ይሆናል ሳይሆን የሚለወጥ ማለት ልባችን ይለወጣል። ትላንት ዓለማዊ ልብ ዛሬ ግን ክራይስት ልብ ነጋኒ ወጥኩ ነጋኒ ulfaata ሰሙ ከሰገረዳ ትላንት ጨለማ የሆነ አይምሮ ዛሬ ግን ብርሃናዊ የሆነ አይምሮ የተለወጠ ሰው ትላንት አነጋገሩ ዓለማዊና ጨለማ ዛሬ ደግሞ አነጋገሩ ኢየሱስን ይመስላል። ማን ጴጥሮስ ማን ዮሐንስ ማን ቶማስ ትላንት ያሳገ ነበሩ አሁን ኢየሱስ ጋር ስለነበሩ የኢየሱስ ጠረን ነው የሐሳ ጠረን ሳይሆን በእነሱ ላይ የሚሸተው የኢየሱስ ጠረን ማን የተለወጠ ዋቀ ሶዳዱ ጅጅረም የታናኑ ረከሰን ጎፍታው ሶዳዱ ረከሰን nama jijjiirame wayyaa tiboo nama simbira jiruun jabaadhu jedhaani nama tokko nama jijjiirame amanaa sirrii ammatu yeroon jiraate dhaabannee fanne harka 85 seexanatu gubaayee kana keessa waggaa lamaarraa sirraayyaa har'a sirraayyi utuma raayyuu jijjiiramuu gaafa dhidu waldaa dhiisee ba'a ክርስቲያን ማለት የተለወጠ ለለውጥ ደግሞ ምክንያት የሚሆን ክርስቲያን ማለት የተባረከ ለበረከት ደግሞ ምክንያት የሚሆን ክርስቲያን ማለት ብርሃን ያለው መንገዱ ህይወቱ ቤቱ ደግሞ ብርሃን የሆነ ሰው ነው። ፍቅር ደቂቃ ቆ በጴጥሮስ ራ tokko diddamii sadii ariifatee eeyyamna baasa. Andeenya Pheexros ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 isin sanyii baduutti otoo hin ta'in naus isin sanyii baduutti otoo hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee waaqayyoo isa jiraataa fi isa jirutti sagalee waaqayyoo isa jiraataa fi isa jirutti hafuun isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii maal taataniittu jedha amantoota jechuun jedhaanime jabaadha amantoota jechuun jedhaani haaraa ta'anii dhalachuudha jedhaani addis mawwalati inda addis mawwalati haaraa ta'anii dhalachuu salamaffaa 5:17 dubbifadha Qorontos Tiitoo kana dubbifannee xumuranna Tiitoo 3:5 ariifatee namni hawaasa yoo jiraate nee tola Ituun qaqqabin namni naa qaqqabu yoo jiraate waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaa dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiin nu fayyisa Yesuus. Irraan deebi'a kutaa kana. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in jedha akka araara isaatiitti jedhame dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis na fayyisee jedha. Dhiqannaa lammaffaa haaressuu hafuura qulqulluu. Jecha cimaadhaan kun Phaawulos kan inni gurbaa kanatti. Amanaa jechuun lammaffaa kan dhiqate kan haareffame jechuudha. Amaariኛው ምን ይላል? አማርኛ ሳን ዱብስ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት የሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም። አሜን ይባላል። እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው በመታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም። ጌታ ስሙ ይባላል። ጀዳ ለመፋደለችው ጀዳ ለመፋደለችው ይላጋ ዳግመኛ ማውረድ አይ ለመፋደለችው ዮሐንስ በቆናቶ ኩለኮሶ ኩደላ መኩደሰዲ ዱፈዳ ኮታ ቶርቤኔት ዴቢያ ዮጃለ ለዋ ቀዮቴ ታሪስ ናይብሱ መቶሬ ከነ ከበዳ Yoshii godhee lafa dhuftee maqaa kee guutuu. Maqaan koo Leensaa Efreem jedhama. Oolmaa Waaqayyoo xiqqoo muraasan dubbadha. Oolmaa Waaqayyoo dubbadhee bituu hin danda'u. Bara 2013 ji'a jahaffaa keessa obboleessi koo kun qabame abidda seenee galabaa utuu ispoortii hojjetu galabaa bunaa seenee ture. Kazaan miilli isaa kun hundumtuu buqqee ji'a 4 mana kiimii ciisee fayyuu hin dandeenye baay'ee dhukkubee kazaan achi wallaggaadha gara ofii kootti fudhadhee ofii kootti fudhadhee ji'a lammaffaa keessatti fakkaatu 2014 gara waldaa kanaa fidee dhufee
sochoom dandeessu. Bani afaan kee ayisoos. Dhaabatte dhiiga dhangalaa miillicha keessaa qatari dhaabadhu Yesuus qaba gargaaraati Yesuus gargaaraa awo ayiso Yesuus kunoo mucaa kana yes kun gargaara suut awo suut gargaarisiisu harka lamaa eeyye suut awo suut kunoo laa ergamaa keeti Yesuus 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 ergamaa keeti ergamaa keeti Yesuus ergamaa keeti teessisa suutari suuta awo taas teessa guyyaan kun guyyaa isheeti hincetu miilli kun waaqayyo miilla haala uumeera miilli kun cetuudhaaf ture yoo baay'ate torban sadii asitti miilli lamaanitti cita ture waaqayyo inni jiraatan akkanaan jedhaa hincetu miilli kun naan jedhe yeroo dhuga ba'umsaa yeroo itti cita jedhanii eeganitti yeroo dhuga ba'umsaa 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 kan keeti guyyaan hincitu sirraa bilaaraa baaqayyaa dhiyaate roofee qadiyaa afraachee qadiyaa dhugaa waaqayyoo isan tajaajilu miilla haaraatu gattamamaa kan isin dhibu innaan dhofti addunyaarra mucaan kun waaqayyo haalaa beeka waaqa isan tajaajilu wanta isinitti himaa miilla haaraatu gattamamaa fi samara shaniin duute jedhanitti dhaabattee Yesuus gooftaadha. Maqaan kee guutuu bakka guutuudha kana booddee naafummaan hafeera gidduu sii galeera waaqayyo ji'a torba guutuu nama si geggeessa galgala kana kaaftee ofiin adeemsa jalqabda. Namatu gargaaree socho'uun diriiru baay'ee bakka maatiin koo baay'eetti rakkatanii qazaan gara as finfinneetti ol finnee miilli isaa kunii hincitaa jedhanii hospitaala yeroo lafa mana yaalaatti hincita jedhanii maatiin koos kana namannee waaqayyoon kadhatu bakka fayyuu hin dandeenye gaafa waldaa kana finnu hintu. Kadhati maal gochaa fi turtan bifa kamiin gargaaraa turtan gargaarsi maaltu godhamaa fi ture? Mana kimichi afurchiise fayyuu hin dandeenye bakka gaafa fayyuu diduu hin baafne rifeerii barreessinaa miilli isaa hincitaa jedhanii achitti waan dadhabameef hincitaa jennaan maatiin koo didanii fuudhanii baasanii maatiin koo garas fiddee waldaa kana gaafa finnee kadhannu argitaniittu miilli isaa dhaabachuu hin danda'u hin socho'u hin diriirfatu bakka ka'ee deemuus hin danda'u asittiin kadhatamee fi gaafa kadhatamuu fi lafa hin ejjetu miilli isaa torban lamaanitti gaafa waldaa kana fidu baay'aajii nan fidee dhufee mukana beesaa naa fuudhinaan jedhee ishedeen fuudhee fi intee gaafa teenyu irra naa jala naa kaa'ee jedhe qo'ee xiqqoo ishee ilaaliin jedhee lafa danda'ee jechuu waan hin dandeenye qo'ee xiqqoo ishee ilaaliin jedhee lafuma ejjetee saayitii sanaa kaasee bakka miilli isaas fayyee madaan isaas irraa qooree waaqayyo kana nu godhee fi harka keenya dhugaa dubbachuu fi
jarana namni mucaana ciccitaa ture gaafa sana daabee isaatii fi dhiira moo durba yoo jedhaa ture akkamiin likkita. Yaadatti miti an gaafa kadhadheef dhiiran see durban see an dhugaa waaqe amma maal godhatan maqaa akkuma kana. Madaa keessaan gadi yayyaa cocoba yeroo baay'ee iddootti deebiyyuu daranii geetuu isa sirra dhufeerra sochiidhaaf fakkaata muuvimentii dhufee madarakii dhaabatee fakkaata gayyaa dhiiga ture lolai an keessa kootti baay'ee nana mana garuu gaafa sana maal waaqee kun akkamii laatan jedha raajii itti dhaqanii zayitii hin ta'a ani immoo isaanii hojii yeroo lafa dheeraa deemee argeera garuu ani iddoo tokkotti dadhabaan foonii qaba maaloo kun dhuma taalaadha sodaadheera waaqayyo garuu maaloo jilbeenfadha guyyaa sana gaafa iddoo kana fiddanii dhiigatu coccobaa ture illee madaa sana keessan dhaabbatu waan ta'eef dhiigi dhangala'aa ture. Erga sanaan booda erga kadhatamee fi zayitiin erga irratti namni maaltu ta'e? Ergasii bakka halkanii warri gibbii keenya galan jiranii halkan kee nagaan argatu bu'anii yaanaa qabaayedha. Guyyaa sana kaasee hin dhaabbatee bakka nagaan hin ta'ee fi waaqayyo sagala godhee isaan namni waaqayyo zayitiitti dhaqanii kadhatanii fi dhiigni dhaabbate. Haalli madaa isaa akkam ta'e? Amma qooreedhaan deemee dhufe dubbaa jaajiin madaan sun amma hin jiru. Hin jiru kalee gaafa facaasaa ofiisaatiin mootora oofaa ture namas keessaa jiranitti agarsiisaan ture ofiisaatiin oofaa ture mootora miilliin citeedhaan ofiisaatiin mootora ishee akkamaa ture dhaqxee dhugumaa kun dhuguma ta'ee ittiin jedhan ishee gaafa guutuun gaafa dooktarii yaalaa ture bira dhaqxu dhuguma ta'ee wanti kun dhugumaa jedhanii hundumtuu iyyaa ture. Dhuguma fayyee jecha. Kunisumaaidhaan. Waaqayyo isaa eenyummaa namaa jijjiireetoo nama wallaalchisu kan ammallee harka keessa walitti buusaa hin mee achi deemi gas fiigiti nu harkisiisii jeeti. Amfayera, 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 amfayera. Mee gabaabsiti dubbadhu maal waaqayyo maal sirratti hojjete abbaa? Pirastaawolii maleeffachuu hin danda'u. Pirastaawolii hin taane. Daqiiqaa tokkoof ta'uu hin danda'u. Daqiiqaa soddoma guutee mana gubbaa ammoo waan na ta'a. Isuma kana godhee waaqayyoon naa galateeffata. Amfayera, amfayera, amfayera. Kaa'uu dandeessu dhukkubbiisitti dhaga'ama si guba erga sii kadhatamee yoo. Erga naa kadhatamee nan fayyee achi galgala rafee mambulee rafee bultee achiin booda wanti tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Harka keessa walitti bu'ee wanta hundumaa adeemsa sirrii irratti deebiteetoo jirta. Mee ililchiiti amma dandeesse waaqayyoon galateeffadhu. Harka keessa walitti buusaati gooftaa galateeffachaa gara keessaa walitti deebi'a. አይነት ህይወት ነው ምን አይነት ስጦታ ያንተ በመሆኔ ያተረፍኩት ጌታ ምንም ቢመጣ አልተውህም ጌታ አጎንዳይ ካምራይ ኮኮመጋንጋስ ለኮሪያ ፖሮስፔሪያ የምትሉ ቁጭ በሉ ታውቀን እንደሰጣ ሃሌሉያ ላኮሲያዲያ ኖራ
አይደለም። በቤቴ ኢየሱስ ተወልዷል። በሕይወቴ ኢየሱስ ተወልዷል። በመንገዴ ላይ ኢየሱስ ተወልዷል። ከዛሬ በኋላ በሕይወቴ ላይ በረከት፣ ድል፣ ሰላም፣ ስኬት ሆኖልኛል፣ 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 ሆኖልኛል። በኢየሱስ ክርስቶስም ታትሟል። ያው ተፈረመ በደሙ ኃይል። Olkaa sadarkaa waan sitti maa. Arki kee ol kaanaan har'aa kaasee mana qaallichaa gubata. Yoo namni qabeenyaa abbaa kootii tataa bakkaati. Olkaa sadarkaa kee laalaa bagaa yaadii akeekate. Har'aa kaasee maqaa gooftaa maqaa Yesuusin harki kee gaafa ol ka'u dhukkubsataa fayyu. Obaaraa gaanii gogaa hataatti jaalwa ilaalaa bagaa yaaduu akeekate alaarraa. Har'aa kaasee gaafa harki kee ol ka'u isa kufetu ka'a. Dasiato raja rasul. Saya tahu dah. Terus ini kasar. Kan. Saya tahu dah. Sendiri. Jangan bawa bete orang ke. Halo. David. Udasia, ini salah bos. Jam sekarang tu ada leh. Dengar, dengar. Loh, ya. Kau kau tak kaki, keluar kaki ke sawan apa kan? Kasar kes. Cuita, rajina, kau tak ada apa. Aku siapa? Berapa orang usah mana? Alo tawar kaki. Waan nara keewwan yeroo dheeraadhaaf waan wal'aansoo siin qabeetu jira. Yeroo dheeraadhaaf waan ta'uu dideetu jira. Yeroo dheeraadhaaf kirkirii arga, mormiin arga. Yeroo dheeraadhaaf wal'aansoo arga. Waaqayyo takka naa jedha guyyoota muraasa gidduutti xumuru. Ameen. Naa xumuramuu qabaa jechaa jirta. Gidduu naa gadamuu qabaa jechaa jirta. Waaqayyo naa faraduu qabaa jechaa jirta. Adoos. Namni aman harka isaa ol kaasu. Neessanii warra haala bakka irraa wayyaadha. Muraatoo bahaala bakka irraa xumuramee waan haaraan harka kee agama. Lola kot eelaa abbootii haala bakka irraa jeeqata. Wiikati asee yaala bakka jaasa. Isa golgootaa gubbaatti lola ganama kana sii xumura. Ganama kana sii xumura. Lola. Edah anak bagai Dios kena baria, ninja dia anak bagai ya cekatnya. Berarti anak bagai dia. Gara orang kudu kan mandet. Cinturin. Cintur. Gogasir. Gogasir. Muam missionary jual kabar. Missionary ni. Dah malu. Wih dah apa kita anak bagai dia. Tahu ni kan? Lusa berarti ni kan. Berarti anak bagai. Tidak mantap. Gedos pina bara cekat ya la tabak. Amen. Itu keluar kan? Amen. Yesus. Dosa bara cekat la tabak ya cekat ya. Indo wakat ya. Ilo cekat ya. Amen. Jangan kamu ya. Alvena. Alvena seni hibat. Wena kia dia. Amen. Haram jadi wakat. Haram boleh pikan afluna. Haram apa batana jera. Haram luna abda kena jera. Haram falak abda kena jera. Waga siapa orang cakap jelas. Jika tu kampra tu bosya dia. Kaya boleh sebut. Yo, no, ya. Nama dua boleh tu kau bawa. Amma asiaron tu batu nama boleh tu kau bawa. Amen. Ibarat dia lara bagai dia Yesus dia. Ada ruku ke
keetiin nama waaqayyo arganii baasu arga. Ameen. Neela nama dirree waraanaa wajjin wal qabatu maal ta'e? Dirree waraanaa wajjin waa wal qabatu. Amin. Baras sila bagaya. Sigara nama soda di sini. Waaqayyo kalau kana har akasi har kabul cukup. Amen. Ada tu sih. Amen. Ada tu sih. Guyya kana akasi je waaqayyo. Ofi koti diga koti gol gaya. Amen. Ola jale bagaya. Amen. Berarti ol kasar kesa. Okay, entar gurban kai. Jadi ganan lallaba je. Ganan lallaba. Ganan lallaba. Ganan lallaba. Asiat ya Allah. Amma sitti coba bejerta. Coba mal. Ibba keessa jirti. Karaan dhibee daandiin dhibee garatti gortu wallaalte wanti hundumtuu duwwaa ta'e akkaawuntiin ati qabdus duwwaa ta'e garamaaf gamanaan zeeroo ta'e garatti gortu wallaalte laara siyaatoo lafaa kan lolchii kabraa selebeetii alaa bara yaa bilikitaaf kiisiin keessa duwwaa digdamii sadii waan akkasii wanti innoo tokko birrii deemee sadii duwwaan baachaa jirti. Baay'ee fiiggee takkati fiiggee ta'an. Ilaalu sina afloo biraati alchooliyaa biraatiyaa. Gara wallaggaatti gara as gara wallisoo garatti gatii kaffaltee ta'an. Akkasuma. Garuu akka dhiyaattee ta'an. Waaqayyo har'aa kaaseen waa'ee keetiif nama raasuun qabanaan. Waan qabattus wallaaltee sineegaa situna dhibee sineegaa situna waamee sineegaa ija kee dura irra jiraachaa jirta. Waadoos biilaa boorra hala booga yadiyaa. Waaqayyo garuu akka naan jedha har'aa kaaseen balbala bananaan jedha. Rafa Muhammad nama kana. Rafa Muwarrisirasan. Rafa Muwarrisirasan. Rafa Muwarrisirasan. Rafa Muwarrisirasan. Rafa Muwarrisirasan. Rafa Muwarrisirasan. Takayya cuman. Balawin. Kazale bohala. Jadi nagar. Takayya. Tamale. Kaya lewata. Kasih kaya sulta. Bisa dili? Jas belum ya tiap para kita tiap. Halo. Wanti kau kerja. Hibbo wanti kita tu. Wanti gap kita itu. Wagga dheeraadhaaf siif sanyii kee irratti xinqolaa karoorfatee hojjetu jira. Nana geeffadhu sitti nima. Xinqolaa siif sanyii kee irratti galaana ta'e irratti haroo wayii irratti karoorfatee hojjetu jira. Atis akkam baane, maatiin kees akkam baane, jireenyi kees akkam baane humna karoorfatee hojjetutu jira. Isan tajaajilu dura isaa dhaabadhu wangeelli ragaa koo. Waaqayyo kannaan jedha gidduu galeen moo'ichaatti muraaf. Ibraati ala baba kaya Yesus weket ya. Haleluya. Amen. Fulkasar kesan haleluya. Oh haleluya. 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 Lado sebara jena baba kaya el weket ya. Kenapa boletina? Wana nama dubadu kuni akana matuari dandamne. Sigala wana fe. Wan yalan kamne. Wan keran kamne. Kanafi ta uga isan tajajilu uga wangeela namni duukaa fi yoo jiraate ragaaba uga wangeela uga isan tajajilu waaqayyo takkannaan jedha galagalchee waa hojjedhan mataa eegee godheen eegee immoo mataa godheen hojii hojjedhan jedha galanaa galfameedha sochoo warqi galanaa galfameedha amma yaalam si galaban jechaan bakka qarree koo ምንም ተዘጋ ምንም የለውም መላ የለውም ማቶ ባራ ዳራ በቀያ ያጨቀደ ይችላል እንደዳ ኢንተሪንሳስ በዴራ ወጥች ዶላ በዴራ ኢንስራ ይቀጀለ ወጥጀ ራወቴንጅ ብራ ኢፍቴታት ከተተሳስ ገለተሳስ ኢፍቴት ራጂሳስ አገው ኢፍቴታት ነንገረገቻ ዋናም ወጭቶች ተዳናማሪ ፈንተያልና ዋጋጋ ሰው የሚሰራን ይሰራል ሆነ አላገለግልም ሰው የማይሰራ
ጌታ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይሄ አርገ ወልከ ዋንም ሎጀት ዋቀዮ ከኒ አከስማ የኛ አምላክ ሰው የሚሰራ ሳይሆን በሰው አይምሮ በላይ በሰው ሀብት በላይ በሰው እውቀት በላይ ያድን ቤት ንገልገለ ነው ወጥቶ አብዲ ዘይት ይከራ ተብሊበ ካሳት ያንስ ወጋቺ ፋስ ኤብራት ያላታ ስላቱ ኤብራት ከነንዳ ብራንዳ ሰሮጂ ፓስቶር አብራንቶስ ቤኔኬኒካስ ዲኮሲ ካፕራያ ኤብራት ካሳት በተቆረስ ጉ ናንተም ሳያል አቆርታሳ ኤሌዳስ ኬኖቫራ ኬናስ ኤብራት ና ማታው ጅንሞል ኩቤታት ሲንጀ ነመ ማታው ኩ አርቤ ነመ ማታው ኩ ስሙ ፊመኬ በቱሜ ላራ ቼካት ያማራ በቀየር የሰጅናት ወለጋ ተቀየረ ይላል ታምናለህ? አዎ እንጂጂራ በጀለ እንጂጂራ ነው ናንፋያ ቢከለገለ ቢከለገለ ካሰከለማ ጋቶ ቆለፈውናት ዘወጀናን ጅራይ ጉማት ሲማሌው ማቀሙ ብቹጎ አርጋራጎ ዮት ዱበት ማሌ ዱበቹን ሰልበና ዮት ያሶት ማሌ ሐሳውን ኩላተው ካሳማንቶና ሎቲያ ፓናስ ኤሌቬጌታ አልዋጋት ካፍራታ አንዋ ቀዩ ብላዴ ቡን አርጋ ይራስራ ብላዴ ቡን አርጋ ኦ ፓናስ ኤቦዳንጂ ኮማታኪያ አልዊና ዳሊ ቦራ ችግዳ ኤሌሜንቶ ካምፖላ ሃማንታ ይዳዶ ወልካሳር ኬሳ ኢልፒኖ ቢጋዲያ ኤሎቼ ኢምባሪሲሴ አፋንገ ኢምባሪ ለፋንገ አዎ ኤው ተቀየረ በኢየሱስ አምጣጂ ተቀየረ ከነከለ ማፈኖ ይጥሬት ፈይን ጉቱ ነው አሜን 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 ፈይን ጉቱ ነው አዎ ፈይን ጉቱ ነው ኦኬ ነው እሺ ንታሩ ባውስ ሰጥባ ዋጥታ ይበቃ ነው ዋጥ ዲጂው ሃሌሉያ አሜን Nakosa kumisa kubana mo ibeta. Wa hawash banki wajuma kabat. Kamiti. Kamali. Hawash banki. Ibana ma shantamina. Marco dari buah batte demta. Beri bila mau renjo. Misal ibana ma garu beri bila mau renjo. Renjo. Ola siat ya, rada di bola cekat ya, endo weketa. Ayo kanan jero bulisan. Kana bodde kanke, ofi ko ti tigarben. Wa ati giddugal te ba dende nyi giddu asbase. Kharas tagar sis. Itana ninyo. Aga yugoti. Jeron sikara kunama Samson jira murah hidai kamu naga. Samson boleh sagoti.
اللي نجايا هذا كله تسعين tokkicha koo qixxee kunaa mooticha koo lafa kunaa loosya fayyinni harka waaqayyoo maayikiroo sekendiitti mana keessanitti tolaa HIVdhaan qabamtanii kanseriidhaan qabamtanii naafattanii paralaayizii taatanii sireerra ciisaa kan jirtan humna wangeelaan fayyina labseera humna wangeelaan fayyina labseera cabdanii caba keessa kan jirtan adagaa makiinaatiin balaa garaagaraatiin balaa abiddaatiin rakkina garaagaraa keessa kan jirtan dhiiga loleen fayyina labseera maqaa yesuusiin fayyina labseera biyya fagoo kan jirtan biyya dhiyoo kan jirtan akkana teessanii fayyaa fayyaa ba'agaa alwaan dahaa fagaatyaa hidhaa seetanaa jala kan jirtan biyya arabaa kan jirtan biyyoota baa giddu galeessaa keessa kan jirtan Itoophiyaa keessa kan jirtan magaalaa Finfinnee kan jirtan magaalaa Sulultaa kan jirtan dhiiga Yesuusii fayyaa sireerraa utaalaa kaa hidhaa keessa jirtan keessaa kaa namni maraatu yoo simbira jiraate harkarra kaa namni dhame yoo jiraate harkarra kaa fayyaa 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 rala fafakatia akonkaasa kalee iddoo malee jiru dugda iddoo gadhiisu gadameessa kana booddee hin da'u jedhame nama kana booddee hin fayyu jedhame hidhamee kan jiru sireerra ciisaa kan jiru maqaa abbaatti kan ilmaa ameen kana fuura qulqulluu waaqayyoo tokkoon harka fayyinaa mana keetta gajeera harki baasu waaqayyoo mana keetta ol gadeera inni maraate maatiin kee obboleessa abbaa manaan obboleettiin haadha kee abbaan kee amma yeroo kana hiikamanii ka'u waayyaayyaayyaa inni sireerra jiru taaleekaa warri hospitaala keessa jiran fayyanii ba'u du'a yeroo malee cabseera kadhadhoo cabseera umurii malee du'uu cabseera hiyyummaa cabseera iyyaa cabeereera ameen dhiiga yesuusiin dhuga ba'umsa keessa fidaa godhaa ameen